Akira obboleettii Akira obboleessa Akira addunyaa gubbarra jirtu. Namni sagalee xiyya tana dhaga'ee sheer naa godhaa. Sagalee xiyya tana dhageeffattanii hin cal'isinaa. Yaa obboleessa Akira naa birmadhaa obboleettii Akira. Na dhukkubee mana yaalaa dhufee ambulaansiin gisee na fidduun beeku. Waa takka of hin beeku as dhufee guyyaa sadiin booddee akkasitti jedhe natti himtee of beeke. Bilbila isaa beekuu hin danda'u, bilbila kiyya beekuu hin danda'u, bilbila hiriyaa kiyyaa beekuu hin danda'u, bilbila biyyaa beekuu hin danda'u, waa takka beekuu hin danda'u. Akkasitti cinqamaa jira. Huccuu takka ofirraan qabu, abaayaa takka ofirraan qabu, huccuu takka ofirraan qabu, kophee takka miilaan qabu, ijoo takka matarraan qabu. Akkasitti cinqamaa jira. Huccuu mittoshfaa billaacha kana kunuu kana nutti gadi tiraniitini kanaan mukayyafa jala taa'aa jirra. Mee rabbii keessanii jedha namni ilmoo muslimaa taatan obboleessa Akira obboleettii Akira namni waan kana argitame sheer naa godhaa sagaleeta viidiyootan naa birmadhaa. Isa argachuu hin dandeenye bilbila nama tokko beekuu hin dandeenye.